namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira? Miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana otoo hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jechaadha. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaaf fooyyessuuf inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa, inni kaan agabuusaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiruuf itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii aynata fedhe haasa'ee dhiisee maal hin nanaa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti si bulchinaa, si gaggeessinaa, maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal gaheetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha